Akkam jirtu maatii Odaa Akaadaamii ani nagaa koodha Waaqayyoof galanni haa ta'u. Guyyaa har'aa immoo konseptii kanaan dura walii wajjiniin eegallee turree afaan keenya ni baranna kan jedhu itti fufne jechaadha. Gara barnoota keenya guyyaa har'aatti utuu hin seeniin garuu obboloonni maatii Odaa Akaadaamii hin taane bakka subscribe jedhu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamu akka hin daganne. Akkasumas immoo viidiyoon keenya barnootaa kun namoota biyya keessaaf biyya alaa jiran garaagaraa bira akka dhaqqabuudhaaf share gochuudhaan comment like gochuudhaan tumsa keessan nu biraan ga'aa kan jedhu dhaamsa keenyadha jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbe konseptii afaan Oromoo keessatti sagaleen maal inni kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre jechuudha. Yeroo darbe kan nuti ilaalle I think sagalee dheeraadhaaf sagalee gabaabaa ture. Si yaadachiisuudhaa fi sagaleen dheeraan kan inni uumamu yommuu maal ta'udha jenne. Qubee dubbifamaa tokkotti aanee kan jiru qubeewwan dubbachiiftuun fuuldura jiran dheeraa yoo ta'an yookaan immoo lama yoo ta'an sagalee afaan Oromoo keessatti sagaleen sun sagalee dheeraadha jechuudha. Akkasumas sagaleen tokko afaan Oromoo keessatti gabaabaa kan inni ta'u akkuma yeroo darbe walii wajjiniin tiitoriyaalii keenya jalqabaa keessatti ilaalaa turre qubee dubbifamaatti aanee dubbachiistuun jiru tokko qofaa yoo ta'e sagalee gabaabaadha jechuudha. Har'as konseptii kanarraa adda ta'e utuu hin taane sagalee jabaadhaa fi sagalee laafaa ilaallaa jechuudha. Sagalee laafaa ilaallaa jechuudha. Konseptiin isaa amma tokko wal fakkaata. Garuu immoo sagalee kana namni karaa sirriirra hin hubanne yookaan sagaleen jabaan akkamitti uumama, sagalee laafaanoo akkasumas sagalee dheeraadhaaf gabaabaan akkamitti uumama jedhee namni adda hin baafanne qubee afaan Oromoo seera isaa eegee qubeessa jechuun egaa abjuu ta'ee hafa jechuudha. Abjuu ta'ee hafa jechuudha. So sirriitti konseptii isaa hubachuudhaaf amma danda'ame xiyyeeffannoo olaanaa kennaa isin jechuun barbaada. Sagalee jabaa gaafa jennu qubeen dubbifamaan lama ta'ee wal faana yeroo galudha. Qubeen dubbifamaan jecha tokko keessatti ta'uu danda'a. Himanuu barreessinu keessatti ta'uu danda'a. Qubeen dubbifamaan qubee dubbachiiftuurraa adda kan ta'e lama ta'ee wal faana yeroo inni itti galu sagalee jabaa uumee jenna. Sagalee jabaa kana keessatti tuqaan isin qabaachuu qabdan inni jalqaba. Jalqaba jechaa irratti sagaleen galu kamiyyuu qubeen galu kamiyyuu sagalee jabaa uumuu hin danda'u yookaan qubeen dubbifamaan kamiyyuu lama ta'ee jalqaba himaa irratti yookaan jalqaba jechaa irratti lama ta'ee galuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf jecha gaggabaa jedhu gaafa barreessinu jecha gaggabaa jedhu gaafa barreessinu akkuma beekamu gaa inni dhukunis sagalee jabaa arraba keenya irratti ni uuma. Sagalee jabaa arraba keenya irratti ni uuma. Gaa inni jedhu kun sagalee jabaa arraba keenya irratti uumu iyyuu malee seerluga afaan Oromoo keessatti qubeen dubbifamaan jalqaba irratti lama ta'ee galuu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf ammaas biratti gaa tokko yoo itti dabale kun qubee afaan Oromoo keessatti seera qubee afaan Oromoo keessatti wanta hiikaa hin qabnedha jechaadha. Wanta hiikaa hin qabnedha jechuudha. So afaan keenya irratti yookaan arraba keenya irratti yeroo dubbannu sagalee jabaa taate haa uumu iyyuu malee jalqaba jecha nuyi barreessinu irratti qubee dubbifamaa kamiyyuu lama goonee barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gaa erga jennee booda gaggabaa gaafa hin jennu ammas gaan inni itti aanee jiru arraba keenya irratti sagalee jabaa taanii uuma jechuudha. So iddoo kana biratti qubee gaa lama goonaa jechaadha. Sababni isaa qubeen gaan kan inni lama ta'eef gidduu irratti sagaleen sun sagalee jabaa waan ta'eefidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma qubee gaa gidduu jiru kana lamman keessa tokko yoo barreessine gaafa dubbifnu akka kana ta'a. Gagabaa ta'a malee gaggabaa hin ta'u. Gagabaa ta'a malee gaggabaa hin ta'u. So qubee gaa sana tokko gaafa itti daballu qubee itti aanee jiru sanaa wajjiniin sagalee jabaadha jechuudha kan inni uumu. Walumaa galatti higasti kana konseptii maaf akkasiin hubachuu dandeessanitti jedheetanii jecha birraa fayyadamnee walii wajjiniin dhimma sagalee jabaaf laafaa kana walii wajjiniin ilaalla.
Fakkeenyaaf jecha qaalluu jedhu jecha qaalluu jedhu kana gaafa ilaallu konseptii isa waliigalaa akkuma jalqaba isinii kaase sagalee jabaa jechuun qubeen dubbifamaan lama wal faana gaafa galudha. Kana immoo akkamitti adda baafanna kan jedhuuf arraba keenya irratti yeroo inni jabaatudha inni irraa. So walumaa galatti as keessaa sagalee gurguddaa lamadha kan jiru. Inni jalqabaa qaa isa jedhu kana gaafa ilaallu amma sagaleen kun sagalee laafaadha akkasumas sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee laafaadha akkasumas konseptii tiitoraalii kanaan dura baranne keessatti sagalee dheeraadha. Sagalee laafaa akkamitti ta'e kan jedhuufi qaan lama ta'ee hin jiru. So qaa gaafa jennu bakka dubbifamaan lama ta'ee hin jirretti sagaleen kamiyyuu sagalee laafaadha. Konseptii kanaan dura ilaalleen immoo akkasuma sagaleen kun sagalee dheeraadha jechuudha. Sababiin isaa qubeen dubbachiistuun aan lama ta'ee galee waan jiruudhaaf sagalee kana gaafa sagaleessinu qaa jennee waamna. So utuu aa tokko biraa balleessiniiti qaa enna malee qaa jennee waamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu sagaleen kun sagalee laafaadha. Sababni isaa maaliif? Dubbifamaan qofaa isaa tokko ta'ee waan galee jiruudhaaf akkasumas sagalee dheeraadha. Sababiin isaa qubeen dubbachiiftuun aan lama ta'ee wanta galee jiruudhaaf jechuudha. Itti aanee kan jiru luu kan jedhu kana keessatti qaalluu yeroo jennu akkuma jalqabee isinii kaasee qubeen dubbifamaan laan lama ta'ee galee jira jechuudha as keessatti. So qubeen kun sagaleen kun sagalee jabaadha akkasumas sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee dheeraa maaliif ta'e qubeen dubbachiiftuun uun lama ta'ee galee wanta jiruudhaaf sagalee dheeraadha akkasumallee sagalee jabaadha. Sagalee jabaa akka inni ta'u kan godhe qubeen dubbifamaan laan lama ta'ee galuusaadha jechuudha. Walumaa galatti konseptiin sagalee kana fakkaata jechuudha. Qubee afaan Oromoo keessatti sagalee jabaan jira, sagalee dheeraan jira, sagalee laafaan jira akkasumas sagaleen gabaabaan jira. Just konseptii kana qixa kanarra yoo hubattanii baay'ee makaraa salphaa ta'een understand gochuu hin dandeessu jechuudha. Guyyaarraa mee barnoota keenya yookaan tiitoraalii keenya guyyaarraa kanatu goolaba ittiin godhini hima tokkoon barreessaa. Hima kana keessatti sagaleewwan ani fayyadamee sagaleewwan dheerachuu qaban tarii gabaabsee ta'uu danda'a. Sagaleewwan jabaa tarii laaffisee ta'uu danda'a. Bifa seer-luga afaan Oromoo hin eegneen nan barreessaa. Isin immoo sirreessitanii konseptii barattan kanaan koomentii irra naaf keessu jechuudha. Hima caaltuun lagaa dhufti jedhu. Hima kana barreesseen jira. Kan inni jechuu barbaade caaltuun lagaa dhufti hima jedhuun ijaaruu barbaade. Hima ijaare kana keessatti akkaataa seer-luga afaan Oromootti hin barreeffamne jechuudha. Seer-luga afaan Oromootiin akkaataa inni ittiin barreeffamne kana immoo tarii bakka gabaabachuu qabutti dheeressee ta'uu danda'a. Bakka dheerachuu qabutti immoo gabaabsee ta'uu danda'a. Bakka silaatii qubeen dubbifamaan lama wal faana galee itti jabaachuu qabuttan immoo laaffisee qubee dubbifamaa tokko qofaa godheen barreesse ta'uu mala. Isa kanaaf egaa konseptii amma barattaniin ilaaltaniitu hima sirrii ta'e caaltuun lagaa dhufti kan jedhu koomentii irra naaf keessu jechuudha. Tiitoraaliin keenya guyyaarraa walumaa galatti kana fakkaata.